hojiilee mootummaan hawaasa horsiisee bulaa fayyadamaa taasisuuf hojjetu cinaatti hojiileen piroojektootaan hojjetaman gumaacha olaanaa qabu. Piroojektota hawaasa horsiisee bulaa fayyaduuf hojjechaa jiran keessaa piroojeektiin dandamannaa jiruu fi jireenya hawaasa horsiisee bulaa gaanfa Afrikaa isa tokko. Piroojeektiin kun jiruu fi jireenya hawaasa horsiisee bulaa fi cinaan horsiisee bulaa fooyyessuuf bara 2007 hojii isaa eegale. Piroojeektiin kun naannoo Oromiyaatti godina Booranaatti kan hojjetu yoo ta'u, kanaanis aanaa Leencaa fayyadamoo piroojeektii kanaati. Isaanis aanaa Yaaballoo, aanaa Tantallee, aanaa Dilloo, aanaa Dirree, aanaa Miyyoo fi aanaa Moyyaaleeti. Piroojeektiin dandamannaa jiruu fi jireenya hawaasa horsiisee bulaa gaanfa Afrikaa kun fayyadamummaa hawaasa horsiisee bulaa mirkaneessuuf dameelee gurguddoo ishee irratti kan hojjetu. Tokkoffaan damee qabeenya uumamaati. Damee kana jalatti hojiileen hojjetaman hojii misooma bishaanii, hojii bulchiinsa lafaa itti fufiinsa qabuu fi hojii itti fayyadama qabeenya uumamaa mirkaneessuudha. Reeti farroo kaya biyya fulaan kutanii tan jechuudha. Gargaarsi sun nama irraa obbayetti. Kanaafuu yeroo isin duraan armaan dabreetti jedhee akka isin jirta kan akki nulleen jabeessina cimsine armaan genneetti hin jedhatan tuwaan itti saniin gartanii. Nu gaaf dur laftaan midhaafanne folloqa. Lafa follotu sun itti camdee waan cufaa mootii sanillee nu gargaartani. Qooda reechiti tanaa qooda waaqa galateeffanne lafa folloq nu jireessani. Ilmeeteen irra jiraate sayikheen irra jiraate irra gammanne. Kaar lafti teen giriin taate diimanna durii qabdu irra baddeettini. Arwaan akkana kan isiin baafteettiin jette waaqaaf direjiti suni nulleen galatooffanne. Itti deemnee misoomsinee muka cufurdhaan waliigallee dalla cufitti jaare. Nu eegi daagaa laf dhufe daagaa qotaniyyuu takkaayyuu balee dharrootu iyyuu hin danda'e. Ammaa jakkan balee dharroo garuu bii sodaannayyuu nu namni guyyaa gaafasi kagaraa qabu kadhatti iyyaa. Amma nu mootummaa kala guddoo galateeffannu akkeena lafti michuuyyuu marraayyuu hin baaftuyyuu. Waan kana dhalaan keen hormi kee eegee jabeeffanne. Galatii sanii fagaa'u lafti deemte duri luqaashuu amma tan misoomte bisa akkanaan keessa jaajuu jira galatoomaa. Dameen lammaffaa piroojeektichi irratti hojjetu immoo damee misooma gabaa fi daldalaa yoo ta'u, damee kana jalatti hojiileen hojjetaman bu'uura misooma fi odeeffannoo gabaa yoo ta'u, lammaffaan deeggarsa misooma gabaa beelladaa fi walitti hidhaminsa misooma gabaa uumuudha. Dameen sadaffaan immoo damee deeggarsa jiruu fi jireenyaati. Deeggarsa jiruu fi jireenya hawaasa horsiisee bulaaf taasifamu kana keessaa misooma fi fayyaa beelladaa, misooma nyaata namaa fi beelladaa akkasumas jiruu fi jireenya hawaasaa babal'isuudha. Agarsiisa sanyii hiddaa itti baay'atu waan jiddu gala sanyiin hiddaa itti baay'atudha. Isa kan akka piroojeektiitti akkuma beekamu naannoon horsiisee bulaa baay'inni uummanni horiidhaan jiraata. Balaan adda addaa dhufa. Yeroo beelaa saaxilamu arginaa jechaadha. Rakkinni adda addaati yeroo saaxilamu arginaa jechaadha. Horii jiruun isaa horii qofa irratti waan hundaa'u. Maaliif waan biraa waan ittiin jiraatu filannoota biraa horsiisee bulaa maaliif hin barsiisne? Teknooloojii adda addaa maaliif akka baratee isa kan akka horiin biratti horiin dabalatee jechaadha. Ammaaf filannoo biraa hin baranne kan jedhu giddu galeessa kan uumne kanarratti baratanii akka isaanis kana oomishanii yoo horii irraa waan barbaadan dhabanis kanarraa akka filannootti jiruu isaanii akka fooyyeffatan jedhamee kan hojjetame jechaadha. Dameelee shanan piroojeektiin kun irratti hojjetu keessaa dameen afuraffaan damee hooggansa sodaa balaa naannoo horsiisee bulaa isa biraati. Damee kana jalatti hawaasicha akkaataa sodaa balaa dhufuuf malu ganuun itti danda'amu irratti hojiilee xixiqqaan sadan tokko kan jalatti hojjetamu ta'u. Isaan sirna dursa akeekkachiisa fi deebii sodaa balaa naannoo horsiisee bulaa, kan lammaffaan hooggansa sodaa balaa yoo ta'u, inni sadaffaan hooggansa jijjiirama qilleensaati. Damee shanaffaa piroojeektiin dandamannaa jiruu fi jireenya hawaasa horsiisee bulaa gaanfa Afrikaa irratti hojjetu damee bulchiinsa piroojeektii hordofii fi gama bulchiinsa beekumsaa fi walqunnamtiiti.
Projektiin kun hojiilee hawaasa horsee bulaa fayyaduuf hojjetu kan bu'aasaa madaaluuf dirreetti gadi bu'uun daawwannaa qaamota adda addaa dhimmichi isaan ilaallatu waliin ta'uun erga geggeessee booda hojiileen hojjetamaa turan ni gamaggamamu. Gamaggama kanaanis iddoo hanqinni jirutti kallattii fuulduraa kaa'uun akka sirreeffamu kan godhamu yoo ta'u ciminoota immoo akka babal'atu taasifamu. Bara hojii 2010ttis daawwannaa hojii dirree geggeessuun hojiileen gamaggamamaniiru. Kana caalaa garuu margi kanatu caalaam. Margi baay'ina kun caalaa odoo hin ta'in haalli kwaalitii margaa irra jiruu fi haammameellee bu'aa haala kennuu danda'utti haamsisuullee sadarkaan itti dandeessisu asirra jira. Hojiin hojjetames baay'ee gaariidha. Haa ta'u garuu margi kun hoggaa margu ultimate goaliin isaa galmi isaa horiidhaaf. Horiin asirraa aannan haa ba'uu fi horiin asirraa foon haa ba'uu fi horiin asirraa foon ba'ee haa gurguramuufi. Margi kun sadarkaa amma irra jirutti yoo haamani hin dhaqqabamu. Lafti tun eegamtee waan kanaayyuu irraatu baate. Eegamsaaf yoo eegamini yabaddi oona. Waan nu dhufteef namni akka lammaa taatu carraa arganneen gisee mara kun xiqqaate amma akkaataa nuti hin nu geeyyillee waliin carraa arganneen gisee waan kun xiqqaate maan jedhu hin gumnaa hin namara. Wanni amraasana raasaan gadda jidduu tan hin gumnaa. Wanni lafti turii mandhee raasaa marri hin qabdu marri didhiqqa tokko mukkeessa akka luqqinyaa kun gaar guddaa sun fiixee horanii fiixee irra obuusuu waamanii halkan yaanii halkan goggataanii galanii amma laftaana ciiranii marri nu ba'ee nama baata guddoo nu ba'u. Lafti teen lafa muka rafraasaa marri hin qabne amma hancuf duriillee marri mukaan keessa beetii tuftennaan nu ba'e. Kanallee cufin nyaataani horiin kanallee nyaatee yoo fiixaate kana fuudhanii fi nyaata. Faayidaa waan kana gisee rooba hawwatu ulanne inni gisee bona karoobii xiqqaate roobii yaraa guddoo nu gargaarti. Marri roobii yaraa kan marri waaqi roobee marri hin baasin haloonu koo guddoo nu gargaarti. Tanaaf laallee tuuladhaa jedhanii waan kan tuulanne sagalee guddoo namni jeessi namni jirraa jechuudha. Gaaf duraallee hojjanna guddaa ammoo liqimsa nu taati. Bara ammoo roobii xiqqaa garii nu fide. Waan gisee bara olaa garte olatti ta'e hin qabne lafi nu fide jechuudha. Ammoo bara lafti ta'e hin qabdu guddoo malkaa nu taati. Baay'ee biyyeedha. Waan loon uqqatee dhagoo danda'e bobba'an jedha. Guddoo malkaa nu taate malkaa guddoo irraa arganne jechuudha. Akka tuuladha gargaarsa kanallee guddoo fa'ee jira. Guddoo faayidaa qabdi jennaan. Wanni kun guddoo sagalee qabdi. Sagalee guddoo qabdi. Namu yoo marri kun qabataati. Itti deemnee mulu akkam hotuulan nuti. Nami beellee mulu akkam barsiisuu jira. Siree jalaa ijaarranne. Guyyoo hotuulanne akkisii warra ballee akkam gurgurtuutti malee nurra ofaan jidduu nurra. Kullee lufumaan gubbaa harri gurraacha malee garaan keessa haaressu akkanaati. Kanaafuu waan inni gisee rakkoo nu ta'uu jenne namu cufoltine gargaarachuu jirram. Haamatanii akkana turii itti naqanii horiin kuyyoo akkanatti itti naqanii hin balleessaa yoo jedhanii amma looyyoo atammatan itti naqxe laftaana marra kan cufin jirsan hin qaarisan miilaan balleessan loon birriin hin cabsanii marra kan alhamiin soorannaa qaraa itti deebinee waliin gaafan dhageette. Yaad garaa darajiitillee goma garaa lafti tuni namarrite teettuu malee waan kan tolchaa yookaan amaddaa yookaan horii keettisaa deebintullee qarboobaa nu dhaqqabdee hin jirtu. Kanaafuu ammoo yaadii isaa amma karooras akka inni itti namaa fuudhu waan akka nam tokkootti marri kuyyoo haamatanii haama suniin oliin irraa fayyadaman ta'aadhaatti akkasitti fakkaata. Madditi tuniin namni guddaa qaba. Namni guddaan suniin yoo hiyyitti waan kan faayidaa irratti hin jaarranne hin danda'a. Hin danda'a. Danda'uu danda'a. Ammoo akka jaarsi reefuu baanu marri huniin yoo loon itti gadhiisani waan bu'aa loon nyaatanii bu'aa baduutti irra guddaa. Bu'aa badu irra guddaa bira waan kenna kan akkamiin xiqqimii tolfannenne
yoo yaaditti fudhanne hin dandeenna wanni nun dandeenna ma heessin jirtu nu laale akka booranii akkan jedhe mammaas tokko nami bon beeku mucaa maqaa bona yimbaafatu wedha nami waan tabeeku waan kan hin dandeenyu jechuu hin dandeenyu nami waan tabeeku nu waan kan hin dandeenyu nu jechuu waan nurra eegamaatiin hin dandeenyu tiisan gaafa raanchi kan deemneetiin hawaasa waliin maranii raanchi nu deemtee achirratti jijjiirama guddaan keessatti iyyuu fooyya'insi sanyii loon booranaa kun inni haala misan gartan kana raaddeen tanaan eegaloowwan illee nan kuusa marga lafa kuusa marga projektii dandamannaa hoggee hawaasa horsiisee bulaa gaafa Afrikaa projektii jedhama yoo ta'u projektiin kun naannoon inni itti hojjetamu Itoophiyaa akkasumas Keeniyaa fi Ugaandaa gata akkanatti tuulamee gaafa hongeen dhufu horii kana nyaachifate akka dandamatu projektii taasisuu jechaadha. Kan irraa kaaneeti kan akka yaalitti kan jalqabne amma akkuma argaa jirtan bu'aa qabeessa nu ta'e jechaadha. Naannoo kanatti amma barbaadames harka darbaa ta'uu baatus waan nama abdachiisu tokko bu'aa nama abdachiisu tokko mul'isaa kan jiruu fi isa kan irraa kaanee akka babal'ifnee kaayoo dandamannaa hongee hawaasa horsiisee bulaa jennu sun kallattii sunitti kan nu deemsisu kan ka'umsa nuu ta'u jechaadha. Hojiin irra asitti argaa jiru. Jajjabaateetti deemu waan baay'ee gaariiti ta'a. Kaan ammoo nu akka ammaa kana siiti gosaarii kaase risoorsiin isaa kanaan dur gara hawaasaa gara rakkaa maali akkan jechaa barbaada turre risoorsiin isaa asuma akka ta'u wanti hojjetamuu jiru jira. Kan sababeeffachuun ammaan kana gara ganda wandoo gubbaatti piroojeektii tokko wanti tokko gama ruuteen tuuberkuloopii kanaan hojjetamaa jedhametti wanti yaadamu jira. Suniifillee warrummaan walda kun akka itti fayyadama ta'u wanti yaadame asumaata akka sanyiin kun bitame naannoo suni gabbuullee already warra waajjira jaallisii fi waajjira kennuu wajjin hojjenna dhumatti hojjetu waan ta'eef akka warri waldaa kulleen bu'aa irraa argatetti inni waan kan babal'isuu fi bal'inaa itti deemu in taasifna waan jedhu yaad qaba. Deeggarsi keessanillee barbaachisaadha waan jedhu kaasudha. Sanyii midhaan itti babal'isanii fi demonstreet hojjennu kan uummati itti barsiisanii uummati waan achitti hojjetan sun irraa bara. Keessumattuu naannoo taltalleetti qonnillee ga'een inni qabu salphaa akka hin taane hin beekamu. Kallattii kanaan wanni amma hongee dandamachuu danda'anii fi root crop kan ta'an irratti xiyyeeffatame asitti fidanii baay'isanii uummataaf raabsuudhaaf yaadamuun isaanii waan baay'ee gaariidha jedha. Iddichallee deemnee ilaalleerra kaasaabaa fi wanni qaba shugar biit qaba baay'ee gaariidhaan kan jedhuun irraa ka'a. Garuu maal ta'uu qaba wanni kun tokkoffaa achiiti kaayoon isaa multiplicationidha baay'isuudha. Yeroo baay'isnu garuu production isarratti immoo maal ta'uu qaba akkuma achii ka'ee dursa uummatii kun nyaata kana dhandhamachuu akka danda'u keessumattuu kaasaabaan jidduu isaatti wanni illee wanni summii wayiillee qaba keessa akka waan beektan fakkaata. Exactly akkas godhamee namni aga ta'e nyaatuun dirqama ta'a. Akka laalletti naannoo kanatti wanni kun qilleensi illee lafti illee itti tolee oomisha guddaa kennee hawaasa akka irraa fayyadamuu danda'u waan namatti agarsiisu waan guddaatu jira. Asumarraa waggaa laallechuudha. Kanaaf haalli irratti hojjetame guddoo nama gammachiisu ta'e kanaaf guddoo galatooma jechaati. Garuu waan jalqabame kana duranaaf qabatanii deemsisuu irratti sirriitti xiyyeeffannoo kanneen irratti hojjechuun barbaachisaadha. Waan ani kaasuu fedhe minaalbaat akka gaaffii ta'uu danda'a kuni root crop multiplication site jedhama. Saayitiin isaatiillee haali qilleensa naannoo keenyaa waqtii roobaa lama qaba. Amma multiplication isaa kan gaggeeffamuu danda'u tokko akkanumatti mamitti akka dhageenyatti malee anillee keessa hin beeku hundee isaatiin. Inni kaan immoo isuma muka isaa kana cicciraniiti. Akkasiin akka ta'e achitti lafarratti illee agarree jirra. Tokkoffaa ji'a hagamii irratti muka isaa kana cicciranii kan irratti leenjitanii jechuudha. Ji'a hagamii irratti
jijjiiranii multiplication irratti hojjechuu danda'ama waan jiruudha. Pirojektiin dandamannaa jiruu fi jireenya hawaasa horsee bulaa gaanfa Afrikaa yeroo turtii isaa keessatti fayyadamummaa hawaasa naannoo horsee bulaa pirojektichi keessatti hojjetu keessatti fedhii hawaasan fayyadamummaa mirkaneessuuf kan hojjetu ta'a.